Artistiin jaalatamaa fi beekamaa kan ta'e Artistiin Urgeessaa Asheetuu wallee haaraadhaan dhufaa jira. Ashamaan akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni chaanaalii keenyaa gara chaanaalii keenyaatti sadarkaa deemtanii as dhuftan siniin jecha har'ammoo odeeffannoo haaraa hedduu kan nama jalu magaalaa Finfinnee irratti ilaalchisee sirba bareedaa Artistiin Urgeessaa Asheetuu qabatee dhufe irratti information garaagaraa fi odeeffannoo garaagaraa walitti qabee isinii fidee jira. Egaa daawwattoota keenya amma qophii keenyaatti nu wajjin tura. Akkuma beekamu immoo warroonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan egaa subscribe gochuun kan maatii keenyaatti dabalamaa isiniin jenna. Kana malees immoo sirba isaa kanallee social media qabdan hunda isaa irratti illee share gochuun artistii keenya kana bukkee dhaabadhaa isiniin jenna. Egaa daawwattoota keenya gara odeeffannoo guyyaa irraa qabadee dhufneetti isin haa dabarsu. Egaan daawwattoota keenya artistii jaalatamaa fi beekamaa kan ta'e Artistiin Urgeessaa Asheetuu kanaan dura sirba ayyaanaanis ta'e akkasumas illee sirboota babbareedaa hedduu kan namatti tolanii keessumaayyuu sirba ayyaanaa baasuudhaan immoo artistii beekamu keessaa artistii Oromoon qabdu keessaa artistii tokkodha jechuudha artistiin kuni. Egaan artistiin kuni yeroo ammaa kana immoo sirba bareedaa magaalaa Finfinnee irratti yeroo ammaa kana odeeffannoo fi wantoota garaagaraa gidduu kana sooshaal miidiyaa kanarra fiigaa jirus ta'e akkasumas illee walgahii garaagaraa illee magaalaa Finfinnee keessatti Oromoodhaan Finfinneen kan jala akka galuu qabdullee kan mari'achamaa jiru irratti ilaalchisi artistii jaalatamaan kun sirba haaraa mata dureen isaa Shaggar kan jedhu magaalaa Finfinnee irratti ilaalchisi sirba bareedaa tokko qabatee gara uummata isaatiitti dhufaa jira jechuudha daawwattoota keenya. Egaan mee artistii keenya kana akkamittiin simatu isiniin jecha artistii kana warroonni akka hawwiidhaa fi akka jaalalaan eegaa jirtan koomentii jalatti lakkoofsa tokko barreessuun dagatinaa isiniin jenna. Egaan artistiin keenya kun yoom dhufaa maal irratti dhufa kan jettanii hunda keessaniif immoo artistiin kun akkuma beekamu YouTube chaanaalii mataa isaatii erga banatee bubbulee jira jechuudha artistiin keenya kuni. Akkasumas illee subscribe isaa hordoftoonni isaa badaa deemuu didanis hundumti keessanuu dhaqaatti subscribe godhaa. YouTube chaanaalii isaa sanallee akka inni namoota hedduu bukkee gahu akkasumas illee hordoftoota hedduu akka inni godhatu illee kan isa gargaarudha jechuudha daawwattoota keenya. Kanaafuu dhaqaatti subscribe godhaa. YouTube chaanaalii isaa irratti sirba bareedaa kana kan irratti qabatee dhufuudha jechuudha artistiin keenya kuni. Egaan yoom dhufa kan jettaniif immoo artistiin keenya akka YouTube yookaan Facebook isaa irratti dubbateeni yeroo dhiyeenya kanatti torbee kana gidduu yookaan torbee sattaanu gidduutti illee sirba bareedaa hedduu kan namatti tolu kana qabadhee isiniin dhufaa isiniin jechaa jira jechuudha. Egaan artistii keenya kana nagaan kottu isaan jennaanii sirba isaa bareedaa kanaan immoo hedduu akkanitti gammannullee abdii qabnu jechuudha daawwattoota keenya. Egaan hundumti keessanuu artistii keenya kana YouTube channel isaa subscribe godhaa. Hawwiidhaan asirratti eeggadha isiniin jenna. Egaan daawwattoota keenya odeeffannoon irra qabannee dhufne immoo kana ture. Video kan biraan amma walitti deemanutti immoo gama kiyyaan nagaatti.